Kinoo firfirii keenya qophaa'ee jira jechuudha. Qophaa'ee jira amma nyaachuufi kottaa nyaannu siniin jira. Kinooti qophaa'ee jira. Haa nyaannu kotta. Kun immoo maali beektu? Kun immoo aannan urgoo jechuudha. Beeyladaan keesseera. Rukunneeti jechuudha. Akkanatti waliin rukunneeti. Aannani kanaaf kotta haa nyaannu. Marbaatitu badee jechuudha. Marbaatiin iddoo nuti jirru hin baddee. Kanaaf marbaatiin nu jalaa badee siniin jennaa. Dukkanaa'ee jira amma. Ganaa kinoo kana fakkaataa mucaan keellee na bira jira kinoo nyaachuufi. Innaa kan eebbifame haa ta'u siniin jira. Viidiyoo biraatti walitti deebinaa nagaa nuuf taasisaa jaalannaa. Baay baay. Jirra jirtu maatii keenya nagaa isiniif haa ta'u. Akkam jirta fayyaa keessanii? Nuti nagaadha galata rabbii. Isinis nagaa akka taatan waaqayyoorraa abdii qabna. Egaa irratti deebinee dhufnee jirraa bal'atu narra markabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu. Egaa akkuma beekamu har'a omtuun bira hin jiru anaa fi mucaa kiyya micayyootti bichaa jira. Bakka kursii hojjetachuuf har'a kushiina seenne nu hojjetanii deeman kaasuuf waanta garuu kan isaanii garaa nu geenye amma ofii keenya hojjetachuufi har'a ji'aa fi torbanitti kushiina seenne kushiinaa isiniin jedhu immoo kushiinaa mana keessatti jechuudha. Istoof irratti hojjennaa kushiinaa mana keessatti. Kanaaf har'a hojjetachuuf achi deemaa irra jechuudha. Egaa waan barbaachisu hunduu hin beektu jechuudha.
Firfirii maal akka barbaachisu ni beektu. Firfirii hojjennaa jechuudha. Naante ji'a tokko shunkurtii mureen beeku ija na gubde jechuudha akka. Ija na gubde shunkurtiin kan dura mure. Kun shunkurtii miti timaatimiidha. Shunkurtiin dura mure ija na gubdeerti akka shunkurtii irraa fayyisuudha. Istoofii ilaalina istoofii argitanii callatuun ciisteen taana jennaan akkana tatta'ee jechuudha. Amma istoofiinitti kinammoyyuu sigoon kan firfirii goggoraa jira. Takatakaa jira akkanatti isiniin jira. Goota qobbaa jira dafa.